Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal loomiyyee yuutuub kan taatan nagaan araar jaalalli waaqayyo lafa bakka jirtan gola jirtanitti isiniif abaayatu. Hayyee hordoftoota chaayinaal yuutuub loomiyyee kan taatan jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Anaa dhufu isiniin jedheen jira. Asumaan anaanillee na baruu dandeessu Abeeloofiin jedhama. Maqaan chaanaalii kiyyallee Abeeloofiidha. Baga nagaan dhuftan. Hordoftoonni loomiyyeetu anaa dhufu isiniin jedheen jira. Hayyee egaa guyyaa har'aa jechuudha. Mana loomiyyeetti nan argama. Sababiin inni mana loomiyyeetti argame loomiyyeen gaaffii hedduu na gaafatteetiin jirti jechuudha. Gaaffilee kana yeroo hundumaa waliin liivii irratti wal gaafanna jennee turre. Garuu akka tasaa ta'ee jechuudha. Bakka ani jiru liivii irratti ol ba'uun baay'ee naaf mijataa miti. Yoon akkas kilaasikiyyatti galee oksee waa dudubba'ee malee liivii irra yeroo natti tole ol ba'ee dudubbachuun baay'ee natti ulfaata. Sababiin isaa oksee waan ani jedhuuf jechuudha. Hayyee hordoftoota chaanaal loomiyyee yuutuub asumaan gaaffii ishee osoo hin deebisiin dura warri maatii ishee fi taatanii jirtan galatoomaa, warri ishee jajjabeessaa akkasumas laayik gochaa fi turtan galatoomaa, galeenni keessan bilisummaa haa ta'u. Akkasumas jechuudha warri haaraa gara maatii isheetti dabalamtanis immoo laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaatii ishee jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Hayyee hordoftoota kiyya egaa asumaan gaaffii loomiyyeen misajjiitiin na ergite jechuudha. Naan isinii dubbisa. Gaaffii tokkoffaa irratti jechuudha. Abeeloof ati eessatti dhalatte, eessatti guddatte, eessatti barattee guddattee naan jettee jirti jechuudha. Gaaffii tokkoffaa irratti Abeeloof eessatti dhalatte kan jettuu fi asumaan gaaffii namoota baay'ees ta'uu ni danda'a jechuudha. Abeeloof egaa kanan itti dhaladhe aanaa Habaaboo Guduruutti dhaladhe. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa itti dhaladhe jechuudha. Aanaan kiyya aanaa Habaaboo Guduruuti. Godinni kiyya immoo Horroo Guduruu Wallagga Bahaati jechuudha. Asumarraan gaaffii keessan deebiseera jechuuti yaada. Egaa gaaffiin inni itti aanu immoo jechuudha. Abeeloof baratteetta moo hin baranne kan jedhudha. Gaaffii inni lammaffaan jechuudha. Hayyee barumsa eessatti baratte, barattee maaliif biyya kana dhufte kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Hojiin ilma namaa chaalenjii hedduu qaba. Ani barumsa kiyyaa kutaa tokko hanga kutaa 10tti achuma aanaa Habaaboo Guduruutti barumsa kiyya xumure. Isa sadarkaa lammaffaa irratti jechuudha. Sadarkaa lammaffaatti immoo magaala Ambootti dipaartimentii Cooperative Accounting and Auditingiitiin eebbifame xumure jechuudha. Gaaffii inni sadaffaa immoo Abeeloof erga barattee taateetii maal gochuu hojjechuu dhiistee gara biyya Arabaa dhuftee. Egaa akkuma jedhee ilmi namaa chaalenjii hedduu qaba akkuma jedhame jechuudha. Sirriidha. Anillee gaaffii maaliif barattee kaatee immoo gara biyya Arabaa dhuftee isa jedhu irratti jechuudha. Dhugaa anumaafiyyuu asumaan gaaffii natti ta'ee jira. Sababiin isaa jechuudha. Namni jireenya isaa fooyyessuudhaaf hin tattaafata. Akkasumas immoo kan waaqayyoo iddoo kana jiraata, iddoo kana ejjetta jedhee malee hin ta'u. Yeroo sanatti jechuudha. Yeroon bara'ee xumuretti akkuma tasaa anumaa baradhee maatiin na eebbisiisanii akkasumas fira waamanii waan adda addaa godhanii na eebbisiisanii itti gammadeetti akka carraa keessummaan kan maatiin waamne illee gammachuumaaf maatii kiyya bira dhufanii abee maal ejjettaa kana booddee jedhan jennaani. Egaa akkuma beektan yeroo sana namni tokkollee COC malee qormaata COC aga qoramuu hojii qabachuu hin danda'u jechuudha. Egaa COC sana galmaa'eera qoramuudhaaf
otooma gara maatiin galiin galmaa'e jechuudha. Akkuma dookimentii fudhanneen gara manaa osoo hin galiin galmoofne guyyaa tireenii yookiin immoo yaalii qormaata sanaa goonu guyyaan tiyooriitti qoramnu qabameera yooni. Guyyaan piraaktisii itti qoramnu immoo gana guyyaan beekamneyyuu ture. Osuma akka jennu keessummaan akka carraa gara maatii kiyya dhufee yeroo maal jetta jedhu gana qormaata qorameen waaqayyo jedheen inni jedha je'eetitti yaadaatiin ture. Isin biyya Arabaa an deemtanii sayyuu jedhu yaani akka biyya keenyaatti kan akka obboleessaa fuudhu sayyuu jedha. Sayyuu isin biyya Arabaa deemaa naan jette. Na akkamitti biyya Arabaa deemu? Anis immoo baay'ee biyya Arabaa hin beeku akka naannoo keenyaatti akka Horroo Guduruutti badaa biyya Arabaa namni beeku hin jiru. Anis maal akka ijjechuuf dhufellee hin beeku biyya Arabaa. Dhugaa dubbachuuf mana namaa keessa hojjedha waan akkas akkasii jedhee yaanneen ture hin beeku waan ta'eef jechuudha. Information isaa hin qabu. Akkamitti deemu jedhee yeroon gaafadhe sayyuun faayyuu achi deemanii jiru jettennaan akkamiin deemunna lakkoofsa daldalaa isiniin kenna obboleessi amaatii kiyyaa achi Finfinnee jiru achi deemina isaatiin hin deemtanaan jette. Baay'een gammadee anillee jechuudha. Ani beeku yeroo sana baay'ee gammadeenaan harmeen kiyya obboleessi kiyya jira kan hangafa keenya kan amma lubbuun nu bira hin jirre jechuudha. Maqaa isaatiin kakatte jechuudha. Tasfaa jedhama. Foon tasfaa kooti lammataa yoo isheen manaa baate gaha inni kunu dhiiratu waddoo farramaa malee dubartii waddoo hin farramtu naan jette jechuudha. Innaan ani immoo zimji'ee hojiin barbaade jedhee nan deema lakkoofsuma sanaa kennin jedhee lakkoofsa isaa gaafa naa kennite ani egaa hamma hamboo gincii ol darbeen beeku jechuudha. Gincii ol darbeen beeku. Gincii maali? Lawalla ginciiyyuu gaheen beeku malee. Ginciiyyuu achi gara Ambootti aana jechuun dhagahaa malee ginciiyyuu gaheen beeku jechuudha. Walumaa galatti awwaaroo darbeen beeku jechuudha. Amboo keessatti awwaaroo ol darbee hin beeku. Zimji'eetuma birrii namni nama lallaata miti yeroo eebbifaman birrii namni nama lallaate qabadhee hojiin barbaadeen irraa nan ba'e jechuudha. Gaafan ba'ee namicha kana diimaa gurraacha isaa hin beeku as kottu naan jedhee uffata akkasiin uffadha naan jedhee deemeetuman jechuudha. Afaanillee bakka walumaa gala Amaariffa baay'ee nagahu. Akka carraa gaafa yaalee beellamni daddafeetiin naa ba'e jechuudha. Achumaanii turtii guyyaa muraasa booda ammallee nan deema jedhee maatiitti otoo manimiin xumuradhee hojii maafi xumurachaan jira galmaa'een jira qormaatan qoramaan jedha malee dhugumaatti biyya Arabaan deema jedhee dhuguma murteessine nattis hin fakkaanneen ture. Achumaan viizaan sii dhufe kottu naan jedhee namichi jennaan bakka ziin jedheetuman dhufe erga hundi xumuramee kottaan agaggeessaan jedhe maatii. Harmeen kiyya hin deemtu malee jettennan birrii guddaatu itti baafamee jira hafuu hin dandeessu naan jedhe namichillee. Akka carraa birriillee hundan kaffallee ani yeroo sana jechuudha cubbuudha. Ganaa erga as dhufeetiin kaffale maatiillee hin rakkisu jedheetiin jechuudha. Birrii 5,000 qofan kaffale yeroo sana. Isan booddee as dhufeetiin hejjedhe maaliif maatiin hiphisu natti fakkaateetiin hiphisuun barbaanne waan ta'eef. Sababa kanaatti kanan biyya Arabaa dhufe amma garuu baay'ee nan gaabba jechuudha. Maaliif jennaan ijoollee ani wajjiniin baradhee sana jechuudha. Yeroon amma laalu hundumti isaanii kaan gaa'ila dhaabbatanii kaan immoo hojii isaanii namni tokkollee akka carraa kana feeru hin jiru jechuudha. Hundi isaanii hojii isaanii qabatanii jiru jechuudha. Kan baankii galantu jiru, kan immoo faayinaansii galantu jiru, kan manaajimentii galantu jiru. Yaa egaa waaqayyo bakka namaa qabee maleen ta'u har'as fayyaadha. Borus yoo ta'e fedha waaqayyo yoo ta'e nin gala jedheeti yaada. Asumaan kanan siin jedha loomiyyee gaaffiin itti aanu immoo haadha kee moo jaalallee keetiin jaalattaa? Kuni gaaffii hin qabuyyuu haadha kiyya hin jaaladha. Sababiin haadha kiyya jaaladhu haati kiyya tiruu kiyya haati kiyya onnee kiyya haati kiyya dandeessuudha obsituudha. Natti rakkachee akka har'a ani of baree dhaabbadhe toon taane ani akka ani of baruuf haati kiyya anaaf damee naa taatee hirkoo naa taatee kan asiin nageessise haadha kiyyadha. Kanaafi haadha kiyyan irran jaaladha. Maaliif jaalallee yeroo jedhu jaalallee namatti jijjiiramuu danda'a. Haala kee ilaalee sirraa qayyaramuu danda'a.
Ikoonoomii kee ilaalee sirraa qayyaramuu danda'a. Bifa kee ilaalee sirraa qayyaramuu danda'a. Kanaaf jennaan haadha kiyya eenyuyyuu ittiin qixxeessu. Haadha kiyya jaalallee kiyya bukkee hin dhaabu jechuudha. Bukkee hin dhaabu. Keessumaa jaalallee bara kanaa bukkee haadha kiyya hin dhaabu. Haadha kiyyan irra jaaladha jechuudha. Loomiyyee gaaffiin koo siif deebi'eera jedheetiin nan yaada. Asumarraan kaayyoon kee kan biyyaa baateef maalidha? Hayyee kaayyoon ani ittiin biyyaa ba'e jechuudha. Kaayyoon koo inni guddaan maatii koo gammachiisuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollummaa koorraa kaasee yooman akka nama hojjetaa mootummaa yoo ta'ani waanuma birrii dhangalaasanii qaban natti fakkaata ture. Yooman hojjettuu mootummaa ta'a jedheen baay'een saassataa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaaf hojjettuu mootummaa ta'ee maatii kiyyatti mana ijaaree maatii kiyya bashannansiisee akkasitti yaadaan ture. Ammas galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkuma yaadillee naaf ta'ee jira. Akka yaade kan naaf godhe immoo waaqayyoo galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf kaayyoon kiyya inni guddaa inni akka biyyaa ba'ullee na taasise isa kanadha. Gammachiisu maatii koof malee ofii kiyya itti gammadaa jedhee takka itti yaadee hin beeku. Kanaaf gaaffiin kiyya si deebi'eera jedheeti yaada. Hayyee gaaffiin inni biraa abee gaa'ila dhaabbatteettamu. Hayyee asumarraan jechuudha ani gaa'ila hin dhaabbanne. Ganaama ittiin deema. Fedhaafiin jaalala waaqayyoo ta'e ganaan itti deemaa malee gaa'ila hin dhaabbanne jechuudha. Egaa gara fuulduraatti nan dhaabbadha jedheetuma yaada. Siifaa milkaa'uu naan jedha. Jaalallee bareedaa siifaa arguu. Akkasumas immoo garraammiisaa siifaa arguu naa jedhaati. Na eebbisaa isiniin jedha. Gaaffii ishiin na gaafatte jechuudha. Kanumadha. Gaaffii kana qofa na gaafattee jirti. Asumaan jechuudha hordoftoonni jaalatamtoonnii fi kabajamtoonni maatii chaanaal Loomiyyee YouTube gaaffii ishee deebiseetiin jira. Asumaan egaa hordoftoonni ishee immoo laayik gochuu, sheer gochuu warri chaanaala qabdan sheer godhaa fi warri immoo chaanaala hin qabne immoo hiriyoota keessanitti sheer godhaa jajjabeessaa. Egaa Loomiyyeen cimtuudha hin jajjaafatti. Egaa namni tokko yaada isaa galma ga'uudhaaf hin tattaafata. Kan galma namaaf gadhu immoo waaqayyoodha waan ta'eef ammas immoo waaqayyoo bakka ishii yaadde akka ishiin tattaafattee itti yaadde kan ammoo gooftaan illee lafa yaaddeen ishee haa ga'u ishee haa milkeessu. Inni kun xumura hojii keenyaa osoo hin taane inni kun tiraayii yookiin immoo yaalii nuti hojii keenya irratti goonu'a. Hojii dabalataa keenyaati immoo hojii idilee keenyaa osoo hin taane yuutuubiin hojii dabalata keenyaati waan ta'eef immoo irratti milkaa'ee kan hojjechuu danda'us in jira. Hin milkooftis jedheet immoo abdii guddaan qaba. Asumaan hordoftoonni Loomiyyee hadaraa keessan sheer godhaa fi jajjabeessaa. Haalli biyya ormaatti karaa adda addaa namaa hin mijatu waan ta'eef egaa haala mijataa keessa yeroo yerootti viidiyoo hojjetattee lakkifachuudhaa fi namoonni baay'een jechuudha akkaataa itti viidiyoo hojjetatan baay'ee namatti ulfaata. Akkasumas kutaa ishiin keessa teessu murteessaa ta'uu qaba. Irraa fagaachuu qaba. Dubbachuudhaaf waa gochuudhaaf. Anamma galata waaqayyoo kutaan koo isaanirraa waan ol fagaatuuf xiqqoo sagalee koo dhaga'uu dhiisuu danda'u. Sababa kanaatti ishiin immoo viidiyoo adda addaa hojjetattee lakkisachuudhaaf baay'ee biiziidha. Hojiinis ishiitti baay'ata. Akkasumas immoo haalli mijachuu fi dhiiseera. Kanaaf viidiyoo kana dalagiinaa ergi jettee jirti. Viidiyoo ishee dalageeraa fi laayikii godhaa, sheer godhaa. Dhugaa rabbii isin jaaladha. Galatoomaa turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoota Loomiyyee YouTube hunduma keessan isin jaaladha. Galatoomaa laayikii tuqaa isiniin jedha. Turtii gaarii.